Sababa kanaaf dhiira afuritti ni heerume. Seenaan kun miira sodaachuu namatti horuu waan danda'uuf sammuu keessan to'achuun dhaggeeffachuu yaala. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyya kutaa tokkoo kaasee hanga 10tti adaadaa kiyya biratiin baradhe. Kutaa 10 xumureenis dorgomeen kolleejjii barsiisotaa seeneen barsiisummaadhaan waggaa 3 baradheen eebbifameen Rabbiif haa galatu hojiirra argadheen hojjechuu eegale. Jireenya koo keessatti wanti na gammachiisu hedduun hin jiru. Hedduun jireenya koo albee gaddaa narra kaa'anii na bira kan darbanidha. Ani dhaladheen waggaa 2 yeroon guutuu abbaan kiyya boqote. Obboleessi kiyya nattaanee dhalatu immoo abbaan kiyya yeroo boqotu ulfa baatii 6dha. Hin dhalanne. Haati kiyya obboleessa kiyya deessee waggaa 1 booddee isheenis addunyaa kanarraatii boqotte. Ana daa'ima waggaa 3f baatii 6, obboleessi kiyya daa'ima waggaa 1. Obboloonni haadha koo tokko nu fudhatanii nu guddisuu eegalanii. Adaadaan koo dubartoota 2 waan qabduuf isaan waliinin guddifadha jettee anaan yeroo fudhattu, obboleessi kiyyaan immoo eessumni koo ijoollee koo waliin haa guddatu jechuun obboleessa koo fudhate. Manni adaadaa kiyyaa fi eessuma kiyyaa fageenya daqiiqaa 5 walirraa waan hin fagaanneef ani waggaa 4 irraa kaaseen deemeen obboleessa koo qabeen waliin hin oolaa. Haa ta'uutii garuu duutii ganamaan karaa abbaa koo seenee haadha koos dabalatee obboleessa kiyya quxisuufillee nafne. Obboleessi koo waggaa 4f baatii 2 yeroo guutuu dhukkubsatee jennaan mana yaalaa geessan. Qorichis kennamee fi har'a bor ni fayya otoo jennu qaamni isaallee otootti deebi'aa jiru. Haa ta'uutii garuu duuti mo'atee 3 maatii koo ijoollummaadhaan abeen ani qofti hafe. Kanaan anaafillee sammuu koo keessatti kan hafe nan jiraadhaa otoo hin taane nan du'aadha. Haati kiyya dubartii baay'ee cimtuu turte. Abbaan koollee akkanuma. Guddatanii eessa gahu namoota jedhamanidha ture. Haa ta'uutii garuu yeroo sana babal'achaa kan ture dhukkubni HIV/AIDS karaa abbaa koo dhufe hanga obboleessa koo quxisuutti lubbuu isaanii umurii gabaabaadhaan gabaabse. Dhibee kana waliin otoo hin dhalatiin kan hafe yookiin immoo otoo isaan hin qabamin kan hin dhaladhe ani dhibee kanarraatii bilisadha. Dhibee kanaan boqochuun isaanii garuu kan beekame erga hundi isaanii boqotanii waggaa 4 waggaa 5 booddeedha. Dhugaan ni qal'atti malee hin baddu jedhu mitiire. Abbaan koo haadha kiyya dhoksee dubartii bira deemaa ture. Haati kiyyallee gocha abbaa kiyyaa bartee isheenis karaa mataa ishee dhiira bira deemaa turte. Kanatu lubbuu isaanii yeroodhaan lafa kanarraa balleesse. Dura akkan isaan dhabetti yaa Waaqayyoo maaliif haadha kiyyaaf abbaa kiyyaa lubbuu isaanii na jalaa balleessite? Mana firaatti akkan guddadhu na taasisteen jedheen Waaqa uumaa nan komadha ture. Haa ta'uutii garuu umriin kiyya waggaa 11 erga ta'ee booddee yaa Rabbii du'a haadhaaf abbaa kiyyaa sammuu koo keessaa balleessitii kana nafe anaan na gammachiisi na jiraachisi jedheen Rabbiin ceepha'uu dhiiseen gammadeen jiraachuun eegalee. Umrii kanarraatii kaasee ofiin jaalladhe. Nan du'aanis bor guyyaa du'a kooti jedheen kanan yaadu ture. Humni jiraachuu tokko naaf dhufe akkan jiraadhu keessi koo natti himuu natti dubbachuu eegalee. Kanaananis adaadaa kiyya bira akka nama waan addaa ijoollee isheen addatti argatee gammadeen jiraachuu eegalee. Adaadaan koo qixxee ijoollee kootti sin guddisa jettee ijoollummaatti na fudhatte. Haa ta'uutii ani akka ijoollee ishee otoo hin taane akka hojjettuu manaadha. Bilchinas ijoollummaadhaan waan hin qabuuf barnootuma kiyyan baradha malee barnoota kiyya addaan na kuchisiistee manatti na hambisiin malee na reebdee na tumtee natti dheekkamtee na beelessiteeyyuu na jiraachistu barnoota garuu nan dhowwatiin jedheen amanan ture.
kanaan jabaachaan dhufe. Waggaa 7 ergan guutee booda adaadaan koo mana ishee keessa na jiraachisuu akka hin barbaanne nan beeka. Haa ta'uutii garuu bakka deemu waan hin qabneef jecha barbaadde yoo natti dubbattillee jilba ishee jalatti kufeen dhiifama gaafadheen eessan deema ani mucaa du'aati jedheen qalbii ishee laaffifadha. Baay'ee tokkos garaa natti jabaati. Anis keessa kootti rabbi haadhaaf abbaa kiyyoo narraa fudhateera. Silaa'oo jireenya kootiif dirqama kan qabu isaanii. Kanaaf namni biraa dirqama anaan guddisuu waanta hin qabneef manan jiraadhuti gadi jedheen reebamees tumamees jiraachuun hangan of danda'uti dandamachuun qabaa jedheen of hin amansiisa. Umrii waggaa 7 waggaa 8tti yaada akkanaa qabaachuun ulfaataadha. Anaaf garuu rabbi haadhaaf abbaa narraa fudhatee kana garuu naaf kenne. Adaadaan kiyya akka obboleessa koo akka haadhaaf abbaa koo guyyaatti du'a kiyya naaf hawwitee dhukkubbii koo irratti mana yaalaa otoo nan geessin torbee 3 mana ishee keessa yeroo na ciibsiteettu ni qabdi. Haa ta'uutii garuu kan na eegaa ture rabbi waan na tureef keessi ishee na jibbaa fuulli kiyya ifaa natti tolaa qaamni kiyya gabbachaa ijoollee ishee caalaa gammadduu ta'a. Barnoota koo kutaa 10ffaa manuma isheettiin xumure. Hangan kutaa 10ffaa xumurutti torbeettis ta'e torbee 2 wadaroodhaan yookiin immoo uleedhaan otoo hin reebamiin hin hafu. Abbaan manaan ishees ergan jabaadhee kutaa 6ffaa darbee booda amma guddoodhaa yoo balleessites gorsi malee hin reebinii jedhee yeroo isheetti himu wanta wal biraa qabdan yoo jiraate ifatti baafadhaa namni isin dhorku hin jiru jettee isatti dubbatti. Innis waa'ee koof isheetti dubbachuuf ni sodaata. Haalli isheen ittiin na yaaddu baay'ee nama gadisiisa. Anaan na guddistee abbaa manaa isheettillee na shakkiti. Kanaan garuu rabbiif haa galatu kutaa 10ffaa yeroon xumuru darbee immoo barsiisummaa dorgomeen yeroon darbu keessi koo of amanuu dadhabee baay'ee tokkotti hin gammadee jireenya kanarraa nan boqodhen jedhee. Yeroo ani kolleejii seenuu ijoolleen ishee dubaraa lamaan tokko na hangaftu tokko immoo quxisuu koo taatu barnootaan kutaa 8f kutaa 9 darbuu dadhabanii baay'ee ishee rakkisu. Yeroon eebbifamee xumuru lamaan isaanii kutaa 10tti darbanii. Kanaan adaadaan kiyya jettee yaaduu kan jalqabde intalli kun yookiin immoo anaan erga mana kiyya galtee ijoolleen koo ni hadoodanii carraa isaanii gara isheetti fudhatteetti. Kanaaf waan hundumtiyyuu milkaa'aa fi jettee na qabuu jalqabde. Maalis ta'u mana isheettiin guddadhe mitire. Guyyaa eebba koo garuu eessumooliin koo firoottan koo kaan baga gammadde jedhanii yeroo gammachuu isaanii naaf ibsan adaadaan kiyya na guddiste garuu baga gammadde naan hin jenne. Inumaa eebbifameen yeroon mana isheetti deebi'u kanaan ol mana kana jiraachuu hin dandeessu naan jettee waantan mana sana keessaa qabu hunda baastee natti darbachuun bakka barbaadde jiraachuu dandeessa jettee na ariite. Kanaanis mana eessuma koon deeme. Yeroo sanatti barsiisummaadhaaf hojiin carraatiin fuudhama. Bakka nu gahu argachuuf deemnee carraa fuune. Yoo xiqqaate gara mana barumsaa 300 keessaa carraa fuudheen eessa yoo na ga'e gaariidha. Aanaaman dhaladheetti guddadhe manuma barumsaa kutaa 1 hanga 8tti baradheen carraan na ga'e. Carraa akkanaa barattoota hedduu keessaa kan argate ana qofaadha. Yaa Rabbii na waliin jirta jedheen galateeffadheen hojii kiyya eegalee baatii tokkoof mana eessuma koo ergan ture booda mindaa kiyya jalqabaan mana kireeffadheen jiraachuu eegalee. Hojii qabadheen waggaa 1 yeroon fixu intalli adaadaa kiyyaa isheen quxisuun manatti deesse. Abbaan gaafa ofirraa ari'u haati immoo baadiyyaatti intala ishee gargaaruu jalqabde. Haa ta'uutii garuu sana duuba kan jiru sidha jettee anaan shakkuun wanta na gootu anaan goote. Maalis ta'u akka dhala isaatti sirraa'e kana godhi kanammoo godhiin jedhee nama na gorsu argachuu baadhus haa ta'uutii garuu jireenya koof kan jiru ana qofaadha. Tarii yoo karaa barnootaa naaf milkaa'uu dide dubartii waan nan ta'eef gaa'ela koollee milkeeffachuun qaba jedheen dhiiras dhalaa kamiyyuu waliinis hangan baradhee eebbifamutti hariiroo tokkoyyuu hin qabu. Kanaafis namni hedduun kan na yaadu dhiiratti waan hin siqneef dhibee HIV/AIDS akka maatii ishee ni qabdi jedhee yaada. Haa ta'uutii garuu ani kanarraa bilisa. Maarree baradhee xumuree hojii qabadheen garuu dhiiratti siquu nan jalqabe. Hariiroo jaalalaas eegale.
dabaleen nama na jaallatu argadheen namummaa kiyya jooraa turte boqochiisuuf jaarsallee gara adaadaa kootti ergisiifadheen gaa'ilan dhaabbadhee abbaan manaa kiyyas akka humna isaatti anis kanan qabu itti dabaleen cidha xiqqoo godhannee hojii qabadheen waggaa 2 walakkaa boodee waliin jiraachuu eegallee. Haa ta'uutii garuu cidha kiyya siin qopheessu mana kiyyaan baatu jedhee adaadaan koo mana eessuma kooti haadha manaa eessuma kiyyaatu kanatu ulfaatee jedhee mana isheetiin bahee yeroo sana isheen akka dhala anaan guddisteetti irratti hirmaachuu baattus akka nama tokkooti kabajaan waraqaan waamamtee jennaan cidha koorraallee guddistuun koo adaadaan koo obboleettiin haadha koo ijoollee ishee waliin irraa haftee abbaan manaa ishee dhufee baga gammadde naan jedhee gammachuusaa naaf ibsee kennaallee naaf kennee deebi'ee. Haa ta'uutii garuu abbaa manaa koo waliin baatii tokko qofa ergan jiraadhee booda waan addaa kana dura waan hin dhageenye waan hin beekne halkan abjuu kootti arguun eegalee. Yeroon abbaa manaa kiyyaa hammadhe kallacha gara bineensa bofaatti jijjiirama. Bofa baay'ee diimatu dhaqni isaa immoo dhiiga fakkaatu ta'ee natti mul'ata. Guyyaa jalqabaa kanuma qofaan arge abbaa manaa kiyyatti yeroon himu ifatami jedhi seexana dhanaan jedhee anis akkanuman jedhee. Guyyaa lammataa kutaan lammaffaan isaa itti fufee bofa diimaa dhiiga fakkaatu natti ta'ee mudhii koorra si'a 10 natti naanna'a. Buleen ammas abbaa manaa kooti waan hin argin itti hime. Kutaan sadaffaan isaas guyyaa itti aanutti fufee yeroon abbaa manaa kiyyaa hammadhu bofa diimaa dhiiga fakkaatu si'a 10 natti naanna'ee qaama kiyya gubbaa haga gajjallaatti narra deema. Si'a kana garuu abjuu keessa turuu dadhabeen iyyaa dammaqeen ka'ee waan ta'es abbaa manaa kootti himee maqaa waaqayyootiin ifatami jedhi naan jedha. Guyyaa itti aanus isa itti aanus akkanuma hangan abbaa manaa kiyya bira buletti bofti kun na biraa dhibuu didee. Anaanis hinna hidda abbaa manaa kiyyas hin hidda gaa'ela dhaabbadheen baatii booddee halkan danda'ee ciisuun dadhabee halkan qixee ka'een iyyaa ollaan dhufee reefuma wal fuudhanii warreebuu jalqaban immoo jedhee gara mana isaatti deebi'a. Kanaan innis guyyaa tokko abbaa manaa kootiin waantan si bira ciisuuf akkasin ta'aa jira laataayii mee bakka biraa buli jedheen gaafadheeni. Guyyaa tokko innis mana hiriyoota isaa bulee otoon ciisuu ammas qofaa kiyya bakka ciisee gidduu ka'ee abbaan manaan koo dhufee natti maramee garaacha kirrayyarra naanna'ee rifeensa koo qaama koo hunda hidduu jalqabee ammas iyyeen halkan qixxee namni natti yaa'ee. Eega kanaatii namni kuni waa qaba kanaan boodee waliin hin jiraadhu jedheen akkuma kiyya barsiisaa kan ta'e abbaa manaa kiyyaan gaa'ela dhaabbanne baatii 3 boodee asumarratti haa dhaabbatu jedheen walirraatii adda baanee. Gammachuu dhabeen bifa kanaan jiraachuu koorraa qofaa kiyya jiraachuu naaf wayya jedheen irraa adda bahee. Daa'imas hin godhanne daa'imnis gadameessa koo keessatti hin uumamne. Kanaan ammas turtii waggaa lammataa booda dargaggeessi tokko ol fuunee waliin jiraanne malee jedheen rakkisuu eegalee. Anis silaafoo gaa'ela malee nafuu tole jedheen waliin jiraachuun eegalee. Kan isa kana ammoo waliin buluu eegaleen torbee tokko boodee mallattooman abbaa manaa kiyya duraarratti arguun jalqabe isa kanarratti arguun eegalee. Miira natti dhagahamu miiran keessa ture isinitti himuu hin danda'u. Jechaaf baay'ee ulfaataa baay'ee na dhiphisa. Dhiigni diimaa suni natti faca'ee dhaqna kiyya guutaa waan hin ta'u na wallaalchisaa. Halkan guutuu dhiiga gidduun bulaa. Kanaan ammas torbee 2 qofa waliin jiraadheen akkan gaa'ela dhaabbadhe eenyuyyoo toon beekiin abbaa manaa kiyya kanas ofirraan gaggeessee hin barbaadu dhiira duukaa buluun fedhu jedhee. Kanaan tarii rakkoon ana biraayii duras haadhaaf abbaa koo kan nyaate bineensaayii har'ammoo anaan barbaadee dhufamoo amantaa kiyya hin jijjiira jedheen amantaa kiyya hin jijjiiradhee wanti hedduus naaf dubbatame. Si'a sadaffaas hin naaf ta'a jedheen gaa'elan dhaabbadhee. Haa ta'uutii garuu jijjiirama qabu. Kan si'a sadaffaa kana ammoo waliin ciisu jalqabeen torbee 3ti. Bineensi kun natti deebi'ee na rakkisuu halkan nagaa na dhorkuu jalqabee. Ammas abbaa manaa kiyya sadaffaa kanaaf otoo daa'iman godhatiin otoo gadameessa kiyya keessatti daa'imni hin hafiin walirraa adda baanee sin barbaadu jedheen hiikeeni. Yeroon qofaa kiyya jiraadhu qofaa kiyya rafuu homaa bineensi kuni natti hin dhufus dhiphinnis halkan natti hin dhagahamu.
amantaa jijjiiruutiinis wanti naaf jijjiirame waan hin jirreef amantaa kiyya duraatti deebi'een gara rabbiitti waggaa 4 boo'ee. Kanaanis dargaggeessa na fuudhuuf natti dhiyaate tokkoon wanta na mudatan hunda erganitti mee booda isa waliinis gaa'ela keessan seenee. Haa ta'uutii garuu imimmaan kiyya gara rabbii hin geenye fakkaata. Homaa jijjiiraman dhabee dhiirri bofa diimaa dhiiga fakkaatu halkan natti marma hinna hidda dhiiga isaa natti facaasa kana keessan bulaa. Sanarratti immoo dhiphinni ani argu akka nama qarqara boollaa keessa harka tokkoon qabamee gadi darbatamuuf iyyaa jiru lubbuun kiyya bahu geessi. Halkan nan iyya abbaan manaan koo sagaleen kiyya akka hin dhaga'amneef uffataan na ukkaamsaa tooftaawwan garaa garaas ni yaalaa. Haa ta'uutii garuu abjuun dhiphinni dhiigni sun halkan anarraan deemu. Abbaan manaan kiyya kunis baatii tokko erga na waliin dhiphatee booda ani kanaan booddees gaa'elan barbaadu narraa deemii jedheen ofirraa sabaasee. Haa ta'uutii garuu inni eessayyuu hin deemu. Bifa kanaan bineensatti si dhiiseen bakka hin deemu hin qabu. Yoo bineensi kuni sirraa deeme anis nan deemaa jedheenaaf deebisee. Anis bineensi kuni kan deemu yoo ati deemtedha yoo ati deemte anaan hin dhiisaa jedhee yeroon deebisuu fi anatti garuun fakkaatu dhiira gara kee dhufu sababa godhata malee bineensi kun sirraatii fagaatee waan jiru natti hin fakkaatu hin deemu jedhee na didee. Kanaan halkan na hammatee buluu dhiisee kottu gara rabbiitti jilgeeffannee halkan kana kadhannaatiin dabarsina jedhee halkan kan ciisamu anaaf inni immoo jilgeeffannee boo'uu jalqabne. Guyyaa 7 walitti aansinee guyyaa libiimaafiyyuu gadi yoon jedhe bineensi kuni bakka jirurraatii dhufaa. Bakka inni jiru jechuun bakka abbaan manaan koo jiru. Bakka hojii jira yoo ta'e bakka hojiirraatii. Konkolaataa keessa yoo ta'e konkolaataarraa bu'ee dhufaa. Kanaaf ciisuus of hin dhorkee. Guyyaa 7 ergan fixee booda manguddoomti ollaa keenya jiraattu tokko mana koo dhuftee akkana naan jettee. Yaa mucaa koo halkan abjuu kooti dubartiin bifaan kana fakkaatu otoo ati ciisaa jirtu bofa diimaa rifeensa keerra naannessitee rifeensa keetti hiitee deemtee dhalakkan godhanne dhiirri akkasii waliin hin jiraanne gadameessi kee akka cufamu umriin kees akka gabaabbatu sirratti hiiteetii rifeensa kee kana haaddadhuutii irra deebi'ee siifaa biqiluu jettee natti dubbate. Kana dura manguddoo kanatti waa'ee koo wanti naaseeru hin qabu. Waan kanas anaa fi abbaa manoota na fuudhan namoota amantaa tokko malee namni beeku hin jiru. Maalitti bartanii yeroon jedhu abjuu kootti ani takkaafillee waan hin taane argeen beekuu jettee naaf deebiste. Anis waan kana abbaa manaa kootti himee. Kanaan innis waaqti karaa garaa garaa deebii namaaf kennaa. Manguddoon kun kan siin jedhan amma dafii raawwadhu jedhee natti dubbate. Rifeensi koo muujjaa fakkaataa baay'ee gadi dheeraadha luuccaadha. Kutachuun na gaddisiisus dhibeen ani keessa jirurra waan naaf hin caalleef manguddooma kanaan ofirraa haachisiiseen baaqeen tokko otoo nafiin abiddatti naqeen gubee. Rabbiif galanni haa ta'uutii guyyaa kanarraatii kaasee bofa kana ani jireenya koo keessatti hin argine. Guyyaan ani rifeensa kana ofirraa kute immoo faallaa adaadaan kiyya dhukkubsatte jedhamtee mana yaalaa deemte. Maalis ta'u na jibbitus anaan garuu na guddisteetti mitiire anis naheen akka haadha kootti mana yaalaa deeme. Gaafadhee deebi'ee manguddoo kanatti yeroon himu dhiisii waaqatu gatiishee kanfaluu jalqabeera naan jette. Hojii qabadheen waggaa 10f rakkoon kun narra naanna'ee waggaa 10 booddee immoo jireenya koo keessaa buqqa'ee badee har'a gaa'ela arfaffaatiin eebbifameen ijoollee 2 lakkuu argadhus tokko garuu gadameessuma keessatti na jalaa miidhamee daa'ima koo tokko guddifachaa abbaa manaa koo waliin nagaa ta'een jiraachaa jira. Jireenyi isaaniif ta'uu didee kan namaatti inaafuun jireenya namaa kan hidhan gadameessa namaa kan cufan waaqayyo gooftaan lafa kanarraa isaanaa buqisu. Ana obboleettii keessan barsiistuu Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf dursaa qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha tarii seenaan kun xiqqoo nama sodaachisuu waan danda'uuf jalqaba irratti isinitti himeen jira. Dandeessanii haga dhumaatti dhaggeeffattanitti yoo ta'e dhuma isaarratti garuu hojii raajii waaqayyoo sirriitti kan namatti mul'isudha. Kan sammuu keenyaan yaannuun olitti hojiin akkasii baadiyyaattis magaalattis fira orma
hiriyaa obbolaa gidduutti gochaawwan babal'achaa jiranidha. Kanarraati immoo Rabbi nu haa eegu jechaa otoo rakkoowwan akkasii jireenya keessatti nun miidhiin gadi nun qabiin nutti naasa'in dura immoo qalbii keenya gara Rabbiitti deebisnee akka amantaa keenyaatti kadhachaa sagadaa cubburraa deebinee jiraachuun barbaachisaadha jechaa qophiin guyyaarraaf sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuullee hin dagatinaa jechaa qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.